Isoi ababaan diimaanii kan jaalalaati. Kun immoo kan maaliiti? Jaalala misraasii maratan maalan godhare. Maaliif amma ababaa kan fudhattee kaatee? Si gaafachuu fani kodra nagaa jaalaadhe tan nagaa si gaafata armaa inni galatoomii. Kan nageenyaas qaba. Kunis jaalala. Ishii duraanyooma si jibbe. Misraan beekta miti hojii simaa anuma siin addaan baasuu jetteeti malee koo badaaddii kana hojii misraan beektu ati. Sigaa keenan jaalladhee garuu immoo yeroo isaatiitti darbe maalan siif godha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashmar kafoon hordoftotaaf kabajamtoota Oro vlog har'a viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Yaa'u xiqqoo isinirraa babbadeetan jira. Erga dheengadda misraan pirankii sana isiniif gadhiifte jechuudha. Dhiifama isiniin jechuu barbaada. Hedduu tokko isin jalaa badee jira. Misraanis akkas nu rifachiiftee kaatee wanta sana gootee argitaniittu beelloo uffattee waan argi jettee pirankii ajaa'ibaa kanaan dura siin baasa waan arge naan jedhaa turte dhageessaniitu jedhee yaada siin baasa yoo waan pirankii tokko sittiin hojjenne naan jedhaa turte baay'ee wama tokko natti hin fakkaanne maaliif laayifiin misraa yaa'u pirankii sana wal fakkaata yaa'u keessoo si badaa namatti hin ibsitu beekaadhuma akka tokko jira mitiigaa akkasii duraan immoo yeroo fadliisaan turte fadliisaa na biratti arguu jibbitii uma isaa immoo hin beeku. Inaaffaadha sin jedhamu ishee inaaffaa immoo inaafteetii bakka gara siittiin deebi'a waan arge yoon jedhe isiin immoo akka tokko quufuu barbaadde isinii galee. Kanaaf akka tokko narkaa badee jira. Har'a immoo waa tokko yaade bakka kanaan booda yeroo misraarraa abdii kututtee dhiyaataan jira. Maaliif kanaan dura isiidhaaf jedhee fadliisaa hiriyummaa siyyuu nan dhabe waa meeqan dhabe jechaadha. Fadliisaanis waan isiin tokko tokko akkasii yaaddee turte beektu jedhee yaada. Kanaaf immoo fadliisaanis bakka fagoo turte maaliifuu dhuftee jirti. Har'a viidiyoo kana wajjin dalagnaa fi fadliisaan waameetan eegaa jira jechaadha. Har'a akka baabalii goonee fi fadliisaa simattu jechuudha. Kanaaf hamma xumura viidiyootti nu waliin turuun dagatina. Baay'ee fadliisaa asin turre waameetan amma yaa wal argina waan arge jedheetanii malee viidiyoolee hojjennan jenneeni. Kanaaf isin dubbistee isinis kana booda gayaa haala danda'ameen fadliisaa wajjin hojjechuu yaada. Isinis yaada keessa meemee barreessuu hin dagatinaa jechuudha. Waan hin godhu nabe isinii galee wanta baay'ee wanti isin hin beekne hedduu jira. Kanaaf meemeegaa waan jiru tokko meemee kan waliin laallu ta'a. Kana booda immoo misraanis maal akka jettu hin beeku. Haala danda'amuun immoo maaliin yaadaa jira fadliisaadhaaf misraa walitti araarsee akkasii yaadaa jira. Yoo rabbi na gargaara har'a fadliisaa dubbistanii bor immoo gara walitti araarsuutti ceenan isiniin jedha. Xiqqoon wajjin turtu fadliisaadha waa qopheesseen jira. Yaa'u akkuma seera yeroo kana dhufeetti namni tokko yeroo dhufu maaltu kennama hababaa kennamaaf isinii galee. Kanaaf hababaa tokko qopheeffadheera kunoo. Tajaajila. Darfadhu. Akkuma argitan kana qopheeffadheetan jira. Garuu wanti kun baay'ee akka yeroo ammaatti feestaalii waan argi qabaachuu hin qabu garuu haa ta'u maaliifuu kunumti gahaadha jedheetan yaada. Haala danda'amuun immoo viidiyoon bor hojjedhu irratti jechaadha. Maaliin godhaa waan tokko qopheessee lamman jara iddeetti waamuu yaade isa waliin kan waliin laallu ta'a. Na hordofaa maaliifuu hin eegnan jechaadha. Akka wanti kun hin bareedamoo hin bareedu laala. Baay'ee ababaan diimaanii kan jaalalaati. Kun immoo kan maaliiti? Kan yaa'u wal keessa isinii galee amma yaa'u kan jaalalaatiif kan haa ta'u maaliifuu mee barreessaa kun yookaan jaalalaati kun immoo kan maaliiti barreessaa lamaanuu wal keessa miti. Kanaaf akkasitti kennina jechaadha. Hamma xumuraatiin waliin turuun dagatina. Fadliisaan eegaa jira dhufaa jirti. Yaa ammas hin turtu hin beeku maaliifuu ammas itti gaa viidiyoo dhaabeetan walitti deebina jechuudha. Salaamu alaikum. Kam jirra. Naguma miti jirra. Yaa yeroo jalqabaa gaa
Baay'ee ammoo kaameraarra atoo sitti niminsi waan boqotti. Viidiyoo jira. Viidiyoo waraabaa jira. Akkam jirta? Naguma. Hordoftoonni keenya tokko tokko si yaadaniiru. Kanaafan maaliif eessatti baddis waan argi jedhamaa turte si galee. Kanaaf gaafatamaan jiraa fi yeroodhuma jalqaba wal arginu yaa viidiyoo atuun gadhee jedhee tayyaade viidiyoodhaan deebi'ee jechaadha. Na waan tokko tokko waliin haasofnaa jedheetani. Maani koroonni hordoftoonni keenyas na ari'atanii atis na ari'attanii akkamittiin Lafu kamsi ari'anni nuyi. mana ari'atan nama qammaraachii gaafa nama malan godhare. Situ bade malee. Naguma miti garuu. Nagaa walaa. Biyya kam ture? Biyya maan jiru jettu. Bareedaadha. Simbira kam ture? Bareedaadha waan jennu kunus. Viidiyoonnis tanidhaan. Nifne maaliif amma babaa kan fudhattee kaatee si gaafachuun nagaa jaalaadhe tun nagaa si gaafata armaa inni galatoomii. Kan nageenyaas qaba. Kunis jaalala. Ishii duraan yooma si jibbu. Kanaaf wal keessa bareesee kennee. Wal keessa godhamee namaa kennuun hin danda'amaa. Eekaa jechuun baddeettas nadamoo yoo jaalala ta'e rakkoon qabu. Yoo jaalala ta'e jaalala misraasii maratan maalan godhare. Misraan beekta miti hojii simaa anuma siin addaan baasuu jetteeti malee koo badaa addii kana hojii misraan beektu ati. Si qofaa miti hordoftoonni keenyas natti cakkananii. Laa akkasii miti. Amma akkam jiruun kee? Jiruun immoo maan jedhu. Fallisaan heerumtee moo waan argaa jiraa turanii? Qaqqabadheera miti? Bicuu sitti barfateeru. Maaltu jira moo wanta haaraan akkam? Wanti taate wayinni haalli jireenyaa minaamni. Bicuu si wayi. Naa kennan jaalladhee garuu immoo yeroo isaatiitti darbe maalan siif godhe. Jechuun kun rakkoon qabu kenni isaarra garuu. Yoo akkas ta'e sikkoo rakkoon qabu waan jiru koo dubbannee waliin haasa'uu dandeenya miti maa. Wanti hundinuyyummaa na dubbatamuu danda'a garuu. Yaadamteetta waayizoo maal akkasitti. Na barbaaddeedheeni kan hin badeeyyu na barbaaduu deddeema tokko. Baysi barbaadee maas bilbilaan turre yeroo tokko. Na bilbilaa turte baqqaan sababa dhimma adda addaatiif. Hin beektaa. Ammasichi an yaa waliin haasofnee waan tokko tokko akka viidiyoo waliin hojjennu barbaadaa jira. Kanarratti maal jetta? No akkam. Viidiyoo. Viidiyoo fi qaada gaafadheeru fuure. Eeyyama gaafadheeru fuure. Wanta eeyyame gaafatamu dhufe amma. Amma wanti hundinuyyuu koo karaan hundinuyyuu jabaateera. Sitti miira. Akkasi boo ay. Jirameera chaalenjiin uumameera amma. Yengeeddamu yeroon si bilbilu koo addii kana koo haasaan turre. Beekaati? Akkamittan achi taa'e silkiidhaan sitti nu moodetanii. Sirraa hin danda'u. Qaamaa wal arginee dubbanne deetanii kan inni seekoo. Jiruu bilaa eegaltee? Akkas wayiiti. Yaa wanti sirraa hin danda'u wanti kun. Arga dhume mun sirraa jette. Mun sirreessina. Haala danda'amu sirraa gaariidha. Maaliifuu atu wantin yaa tokkoffaa yaade immoo misraadhaanis atu walitti araaramtanii tayyaadha ture. Lubbuudhuma qabdee jirtii mucattiin. Isilaan rabsin gaafa viidiyoo kana argite. Rabsuu miti kommaa kana rabsaanii. Isin billaadhuma nu fudhattee dhasti. Amma gaafa si mirgaan dhufte kompitaattan jalaa daban ture ergasii gaafa nas jiru iyyuu. Amma bicuu si yaadeeraani. Garuu maal godha gaa. Maaliifuu haa ta'u haala danda'amuun innis tokkoffaa innis waamee fi viidiyoo wajjin hojjenna waan argee dheetanii atu akka eebbisiitti deebinee viidiyoo tokko wajjin hojjenne misraanis akka tokko yaa fedhiinsi akka tokko bu'ee jira. Maaliifuu isinis waa jalqabuun nabdu nama shakkisiisti si galee. Taragaa goofteetti si. Maaliifuu haala danda'ameen viidiyoo akka hojjennuuf ture. Kana malee immoo yoo immoo jiru waan argi jalqabeera waan argi jetta ta'e osoo immoo ammaaf misraadhaan walitti araaramtanii dhiitan yaada. Maal sitti fakkaata? Garuu isii kadhachuu dhagaa. Si jammaraan ikkoo siidhaan araaramu ikkoo nan barbaada. Siitu bicuu siin sarramtee gatii aartuuf bicuu si eenyu taateetti malee xaaxaan qabu ikkoo. Ansilimaayyuu ati akkati kanaan duras akkati isheenaa jettu beekaa jechuun addii siin sardamtu hin aartu taasisa. Garuu immoo atu amma akka yaadaatti viidiyoo kana ilaaltee dheetan yaada. Akka yaadaatti yoo naa danda'ame bor waan tokko tokko qopheessee lamaan keessan heddeetti waama. Kanaaf achirratti argamtaa jechaadha. Inshaallah isin isheettee naraaramna eenyu taana rakkoon qabna naraaramaan. Okay, kana booda akka ergisiitti itti fufna moo wanta sila jette moo maayini namni eeyyamsiisu jira waan argimmoo.
Inshallah jechuun kanarratti amma murteessuu hin danda'u tayyaadaa xiqqoosii yookiin itti fufnee hojjechuus nan danda'a adda dhaabus nan danda'a kanaaf har'a murteessuu hin danda'u kan rakkoon qabu inshallah na yaada hundaayyuu. Rakkoon qabu garuu immoo misiraan egaa siis akkasina dhabsiiftee ofiifis akkasii kana booda taate taanaan hin fannisna malee. Rakkoon qabu kasan laalla boru. Maaliifuu bakka hin dubbanna jechuudha. Hin dubbanna hundasaa rakkoon qabu. Akkas taanaan rakkoon qabu. Egaa hordoftoota keenya akkuma dhageessan akkuma argitan falliisaanis deebitee jirti waan tokko sirreessuuf ayyaala meemee yaada misiraas harkaa fuunee waan jirus falliisaanis dhageessaniittu waa jalqabuu hin dhabdu maaliif waan jiru hin sirreessina sodaatini kaa jaran sodaatin hordoftoota. Kanaaf Ribedaanatti murame kanaafan sodaadhaam jira. Jarrabbaa seeramti ma. haa ta'u maaliifuu kana booda waan jiru sirreessuuf yaala walitti araaramtanii osoo misiraanis waan jettu jettee itti fufne gaariidhan jedha. Kana fakkaataa viidiyoon irraa naa kenna kun harkaa fudhattee natti deebi'a. Urgaa'uu dide malee kennamee kee fudhatama. Lakki urgaa'uu dide shittaan qabamu. Kennaan kennamee kee fudhatama ma. Hin fudhatamu jechuun ati waan biraa yaadde. Achi barbaadde? Maaliif beektaa? Ani akkasiin jedhe. Waan biraa yoo yaadde kenna kana harkaan fuute jechuun yaa'u Lakki maaliyyuu yoo yaadde? abaaboon jaalala fayyi. Abaaba waa danuu ibsa. Sanan beeka garuu. Ati garuu akkamitti yaaddeeti? Ammoo. Ani maa simannaa dhuma kooti fedhee yaadama wanta biraatiif. Simannaadha kana yoo jenne kana immoo waan biraati jedhee yeroo duraas. Inni immoo adda kakuu kuunfannaanis natti urgaa'uu dide. Haa ta'u kana caalaa si simadha guyyaa biraa. Guyyaa biraa yoo garuu immoo yoo akkuma ati sila jette yoo namni nutti ka'u hin jiraanne. Inni buu. Maaliifiyyuu inshallah wanta. Akka misiraan yaadne. Misiraam. Misiraa dubbii si yaade. Maaliifuu yoo danda'ame walitti isin fidaa. Kanaaf hordoftoota keenya viidiyoon irraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Meemee isin immoo yaada keessan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kabiraatiin amma walitti deebinutti nagaan. Immoo kanaan na simatee ilaala. Nagaan nuuf tura.